Aga dhagaa dhaloonni waa fala dhaloonni dhaaltota seenaa abbootii keenya kaleeti. Baga gammaddan baga gammanne. Gurraan dhala 16 ji'a Jaaffaa bara 2016 magaalaa Asallaa galma hoteela Sooljem keessatti kitaabni mata dureen isaa imala dhalootaa jedhu kan barreessaa Xaayir Aliyyiitiin barreeffame bakka hayyoonni hooggantoonni abbootii qabeenyaa artistoonni fi uummanni Oromoo bal'aan argamanitti ni eebbifama. Kitaaba kana keessatti seenaa Oromoo xiinsammuu fi falaasama jireenyaa hedduun kan guutame ta'uun isaa kan nama boonsuudha. Maarree Oromoon hunduu affeeramtanii jirtu. Kottaa waliin guyyaa kana gammachuu kana kitaaba kana ni simanna, waliin bareennaa, waliin tollaa, wal argaan bulchiisa magaalaa Asallaa galma hoteela Sooljem keessatti gurraan dhala 16 ji'a Jaaffaa bara 2016 haanuuf ta'u.